Akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni lammii teech hundumti keessan baga nagaan gara chaayinaalii kiyyaatti nagaan dhuftan jecha. Egaa guyyaa irraa kan ammoo waan yuutuuberoonnis ta'ee namni dhuunfaa namoonni hundinuu itti fayyadamuu qaban aappilikeeshinii intarneetii Tolaa nuuf hojjetu qarshii tokko malee yookiis immoo kaardii tokko otoo hin guuttatiin akkamittiin akka intarneetii Tolaa fayyadamuu dandeenyu hunduma keessaniif qabadhee dhufeera. Egaa viidiyoon kun dadhabbii hedduu fi dhamaatii guddaa keessa darbee waan hojjetameef hundumti keessan sabiskiraayibii nuuf gochuun akkasumallee laayikii gochuun jaalala nutti agarsiisuun nu jajjabeessuu keessan ittuma fufaan isiniin jedha. Egaa guyyaa irraa kana daataa tokko otoo hin bitiin yookiis immoo birrii tokko otoo hin fayyadamiin akkamittiin akka aappilikeeshinii nan isinitti agarsiisu fayyadamuun daataa Tolaatti fayyadamtan isinitti himuuf deema. Egaa namoonni akkaawuntii kanaaf haaraa taatan ammayyuu sabiskiraayibii warri hin godhiin sabiskiraayibii gochuu keessan ittuma fufaan isin jedha. Sabiskiraayibii nuuf godhaa. Egaa aappilikeeshiniin nuti ani isinitti agarsiisu kun guyyaa irraa kana aappilikeeshinii kanadha jechuudha. Aappilikeeshiniin kun namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru jechuudha. Warri hin beekne asumaan illee isin barsiisuun barbaada. Aappilikeeshinii kanatti fayyadamuun egaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een daataa Tolaa fayyadamna yeroo isaan jedhan dhageessaniitu. Anis guyyaa irraa kana kanarratti hundaa'uun akkamittiin akka daataa Tolaatti fayyadamuu dandeessan qarshii tokko malee isinitti agarsiisuufan deema. Egaa aappilikeeshinicha warri hin buufatin hamuma pileestoorii keessanii irra deemuudhaan gara pileestoorii keessanii deemuun iddoo sarchiisan irratti lakkoofsa 7 yookiin immoo 7 isa jennu buusuu net VPN yoo jettan akka kanatti isiniif fidaa. Isinis aappilikeeshinicha gadoo kun isa kanadha jechuudha. Ani buufadhee waan hin jiruuf open gochuun seenaa warri hin buufatin install godhattu jechuudha. Aappilikeeshinicha egaa keessa seeneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Aappilikeeshinii kanarra seenuudhaan egaa kan nuti fayyadamnuuf deemnu daataa Tolaatti waan ta'eef wanta inni nu gaafatu hundumaa eeyyamanni nu gaafatu kennaafiidha jechuudha kan nuti deemnu. Egaa akka kanatti nuu fidaa isa kontiinuu aappiitu ishii jettu irra tuquun asitti parmeeshinii eeyyamaa fi asitti immoo yoo barbaaddan isa kana irra godhattu jechuudha ofii keessanii. Anama fakkeenyaaf leetera otoo hin jedhee seenee wayyaa. Egaa asirratti aappilikeeshiniin kun wanta baay'ee nuuf kenna. Kan inni nuuf kennu keessaa egaa asitti kan namoonni baay'een itti fayyadamu wallaalan. Asitti kan inni nuuf kennu sa'aatii tokko nuuf kennee jira jechuudha. Sa'aatii tokko qofadha kan inni nuuf kenne. Sa'aatii tokko qofadha kan nuti intarneetii fayyadamuu dandeenyu. Egaa akkamittiin itti dabalanna isa jedhuun isinitti agarsiisuuf deema. Wanta kanatti fayyadamuun egaa itti dabalachuudha kan nuti dandeenyu jechuudha. Iddoo kanatti maal kan inni nuuf kennee jiru sa'aatii tokko qofadha. Kanaafuu egaa jalqabaa daataa bilbila keenya isa keessaan qabnudha. Mitiiree kan nuti gadi buufannu. Egaa akkamittiin sa'aatii keenya dabalannaa isa jedhuuf adis is riidii isheettu kanarra tuquudhaan beeksisa isaanii ilaallaa jechuudha. Ammas watch adis ishii jettu irra tuquun beeksisa isaanii laaluu qofaaf beeksisa isaanii laaluu qofaaf jechuudha kan sa'aatiin nuuf dabalamu. Egaa sa'aatii keenya daddabalachaadha kan nuti deemnu. Eksi goona. Egaa akkuma argaa jirtan sa'aatiin kun gara 3tti naasiqeera. Amma ana waayifaan isinitti agarsiisaa jira. Waayifaa kiyya cufee isinitti agarsiisu. Waayifaa kiyya cufuudhaan egaa kinoo anan isinitti agarsiisu ta'a. Duubatti deebi'uudhaan gara poonii kiyyaa seenuudhaan akkan birrii keessaan qabne isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa kunoo akkuma argitan qarshii 00dha kanan keessaa qabu. Qarshii tokkollee keessaan qabu. Egaa isinis wanta kanatti fayyadaman isiniin jedha. Duubatti deebi'ee daataa kiyya banee isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergan daataa kiyya banadhee oddoo duraatti deebi'uudhaan aappilikeeshinicha irratti konneekti godheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga akka kanatti naa fide iddoo kanarra yeroo tokkoof gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo sana akka kanatti nuu fida. Nutis okey jennaan jechuudha. Yeroo kana aappilikeeshiniin kun irratti nuu hidhamaa jira jechuudha. Ginoo akka kanatti barbaadee irratti nuu hidhamaa jira. Egaa aappilikeeshiniin kun irratti nuu hidhamutti ni eegganna jechuudha. Egaa kunoo akkuma argaa jirtan konneekti naaf ta'ee jira jechuudha. Aappilikeeshiniin kallattumaan aappilikeeshiniin kun naaf hojjechaa jira jechuudha. Egaa asirratti warreen hin beekne wanti isin beekuu qabdan iddoo kanatti sa'aatii 2 naa kenneera. Asitti immoo sa'aatii kiyyarraa gara daqiiqaatti naa kenna. Iddoon kun immoo seekoondiidha jechuudha. Seekoondiin kun daqiiqaa irraa fudhata. Daqiiqaan immoo sa'aatii irraa fudhateeti kan inni hojjetu jechuudha. Egaa sa'aatiin keenya akka inni nu jalaan dhumneef yoo sa'aatiin keenya dhume nu jalaa dhaabbata waan ta'eef kanaaf beeksisa isaanii kana adis enda riidii ishii jettu irra tuquudhaan ammas watch adis ishii jettu irra tuquun beeksisa isaanii lallaaluu fi qabnaa jechuudha. Beeksisa isaanii kana hordofuu fi qabnaa. Erga beeksisa isaanii ilaallee akka kanatti nuu fida. Mallattoo X sanarra tuquun amma sa'aatii keenya akka kanatti itti nuu dabala jechuudha. Otoo sa'aatiin keessan isin irratti hin dhumiin jechuudha. Kan isin beeksisa isaanii kana irratti tuttuquudhaan itti fayyadamuu qabdanii.